garaagarummaa yaadaa dhiphisuuf walitti dhiyaatanii mari'achuu gaafata jedhe ministeerri nageenyaa. Ministeerichi pirezidaantota yuunivarsiitiiwwanii fi kantiibaawwan naannolee garaagaraa waliin mari'ate. Kaayyoo waltajjii marii kanaas barattoota yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti baratan hawaasa naannoo sanaa waliin walitti dhufeenya gaarii akka qabaatanii fi aadaa fi duudhaa naannoo sanaa akka beekanii dagaagsuu danda'an taasisuuf ta'uu ibsamee jira. Ministeer deetaan ministeera nageenyaa Dr. Khayraddiin Tazarraa haasaa baniinsaa taasisaniin akka jedhanitti yuunivarsiitiiwwan irratti nagaa fi tasgabbii itti fufiinsaan uumuuf ministeerichi barattoota naannolee garaagaraa waliin hojjechaa akka jiru himanii garaagarummaa yaadaa jiraatus dhiphisuuf garuu walitti dhiyaatanii mari'achuun barbaachisaadha jedhan. በበጎ ፈቃደኝነት ዩኒቨርሲቲዎችም ሰላማቸው ካምፓስ ሰላማቸው የሚጸናው በዚህ መልኩ ነው። tajaajila lammummaan yuunivarsiitiiwwan nageenyi isaanii akka mirkanaa'uuf hojiileen bal'aan hojjetameera. Hojiin bal'aan hojjetameen waggoottan sadan darbanitti rakkooleen dhagahamaa ture yeroo ammaa kana hin jiru. Keessattuu yeroo ammaa kana barattoonni dorgomtoota akka ta'aniif mariin kun murteessaadha. ውድድር አቅማችን ሁላ ሊጨምርልና ኢንሃንስ ሊያደርግ እንደሚችል በዚህ አጋጣሚ ትገነዘባላችሁ ብለን እናምናለን። Tiyaanaa kantiibaa fi itti gaafatamaan damee dinagdee obbo Maatiyos Sabbooqaa kaayyoo qabame kana milkeessuuf akka magaalichaatti barattoonni gara naannoo kanaatti dhufan tasgabbaanii barnoota isaanii akka baratanii fi ijaarsa biyyaa keessatti shoora isaanii akka bahataniif karoora qabame kana milkeessuuf qophii ta'uu himaniiru. Barattoonni lakkoofsaan baay'ee ta'anii guutummaa Itoophiyaa irraati barattoonni dhufanii addanatti hin baratu. Kanaaf barattoonni dhufanii addanatti yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa keessatti baratan kuni inni jalqabaa bulchiinsa magaalaa Adaamaas haa ta'u yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa akka qe'ee isaaniitti akka mana isaaniitti ilaalanii akka isaan tasgabbiidhaan barnoota isaanii barachuu danda'an gochuu giddu galeessa godhatee sagantaa qophaa'edha. Kana jechuun namni tasgabbii qabaatee barnoota isaa qofaa irratti gaafa fookas godhu ofiisaafis maatiisaafis biyya isaatiifis wanta ta'uuf dhaloota beekumsa qabu ga'umsa qabuu fi bor biyya ijaaru uumuu keessatti ga'ee waan qabuuf. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa inisheetiivii ministeerri nageenyaa qabate kana milkeessuuf garaagarummaa ilaalchaa dhiphisuu danda'a waan ta'eef hojiirra kan oolchinu ta'a jedhan. Magaala keessa turan kanatti magaalli kun magaala kooti, uummanni kun uummata kooti, jireenyi isaan wajjin ture kun jireenya warra koo abbaa koo haadha koo wajjiniin ture wajjiniin tokkuma jedhanii waratanii waan sun yaaduu akka danda'u garaagarummaa ilaalcha jiru kanas dhiphisuu akka danda'amu hojii guddaa yookiin immoo faayidaa guddaa qaba waan ta'eef piroojeektii kana nuti akka yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatti inisheetiivii ministeerri nageenyaa qabate kana hojiirra oolchuudhaaf agrimentii sunis mallatteessineerra mallatteessuu qabadoon ta'in bulchiinsa magaalaa wajjinis irratti mari'annee qophees gaggeessaa jirra karooras baafachaa jirra.